الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله. نرجع جرتنيسا نرجع سنجيتين أمانة. نعم إن شاء الله. نعم دوبا إمي طالب رضا الله شيخ عبد الرحمن جدّولا دمي إساني إما لا يوتي فرطمي أكنواتي برد برمومتي وانتوكو وني نما ديبو نما قديسي سمو نمني خينيا ولما قلتو مالي أمرين تيسانتون إدو نما قديسي سا nama siyaasaa malee nama siyaasaa hin ta'in waan takka isaaf sagalee ta'uun dhoowwaadha moo maali na dhibe boo subhaana man rafa'a samaa bil amad yoo namni dhimma isa laalchisu dhimma jiruu jireenyaa dubbate siyaasatti taappellaa siyaasaa maxxansitaniif yoomoo inni dhimma amantii qofa irratti hundaa'es maqaa biraa maxxansitaniif maali dhiiroo akkam isin raatoo namni wani na gaddisiise Sheekh Xaalibu Ridallah rabbi irraa jaalatu namni kun haga danda'utti diinii islaamaa ol qabuuf yaalii guddaa godhaa ture juhudii guddaa godhaa ture ammallee wannumaan inni irratti hidhameelleen juhuduma amantii islaamaa babal'isuu guddisuu kanaan wal qabatee maqaa shaneetiin mana hidhaa keessatti arraan tana ukkaamamee mana hidhaa keessa jira jechuudha. Arra warra kaabaa osoo ta'e fakkeenyaaf kaabaa keessatti hin jiru nama afaan amaaraa dubbatu osoo ta'e sheenii namni afaan amaaraa dubbatu tokko osoo hidhame arraan tana akkana hin turre duba silaa dubbiin akkana hin fakkaattu. Walii galaami mee dhaabbadhu. Nama gari asuma keessa qulqulleessaa deemnaa barra. Ijoollee yaara suuqaa as keessa jirtu tanniin aniin afeeratiin jiraami. Ta mana kana keessa jiraatuunu mana kana harkaan najisuu jira. San ifirraa mala godhaa deemna waan yaadina. So wanni nama dhibu namni tokko hidhamuudhaaf warra kaabaa ta'uu qaba. Silaa warra kaabaa ta'e qaata baafatanii siin jee bara qaata baafatan obboleessoo yaaqii. Maaluma amriin teenya tun onnellee dhabne somballee dhabne somballee dhabne jechuudha. Bataam ነው የሚያሳዝነው hedduu nama gaddisiisa dhugumatti hedduu nama gaddisiisa. Hayboo akka waan biltsiginnaan Facebook ma kana gubbaratti yoo share gootan waa'ee isaa waa'ee Sheekh Xaalibu Ridallah akka waan biltsiginnaan dhuftee isin hiituu takkatti Facebook keessanillee bar sodaattanii bar share godhu la hawla wala quwwata illa billah hashtag godhaati free Xaalibu Ridallah ja'a isin hin jenne arra osoo nama siyaasaa takkaamu warra kaabaa silaa osoo ta'e qaata Facebookiin kuni footoo nama saniitiin bilicilic bifa isaa jijjiirate jechuudha. Maali dhiiroo obboleessoo mootummaa waan balleessan qabu kana keessatti nutiitu wal balleessaa jira malee dhaggeeffadhaa. So hedduun gaddeedha akka nama tokkotti hayi kabajaan isin ulfinni isin jaalalli diiniif isin qabdan haganuma. Xaalibu Ridallaan jireenya isaa lakkisee jireenya amantii jiraachuutti seene. Namni kun nama barumsaanis yoo fudhattee ilaalte nama barsiisaa ture. Barsiisaa kolleejaati moo mana barumsaa high school moo ani hin yaadadhu hin beeku. Ani nama akka nama dhuunfatti gaafa gartee jijjiiramni biyya keessatti argame yeroon biyya obboleeyyan kiyya gartee kan naannawa Arsii jiru ziyaaraa yeroon garas deemu manni duraan Shaashamannee dhaqee mana isaati. Sigalee waa hedduu waliin odeeffannee namni kun waa hedduu akka baratee jiru maashaallah jireenya isaa guutuu haga danda'utti kana booda diin islaamaatiif akka kannee jiru
دوار نمني نروح إلى ميخوني نما شيخاتي نما داعي نما هيو نماتي نما برسيسة أمنتي إسلاماتي ركو إساني في أبليين جدوت أرقمتي أرارا قولني في تقولني دنداما لكن جدو تنتي موتومان شاني جئي سهيدون أكملي نملا ليسا شاني تون دران درسي بدي إنك أبولي عنهم بيكو شانين أنيو تو بديك أبايسين جي دران درسي شاني تاو داف هيدا مولي هنكا ويو شاني تهيلي غارو شاني شاني ميتي أكا دجي في سامين الدفا قاتوتي شاني سياسة رافا جوجرا سياسة واللاليتي ميتي سياسة ندران سيدران يوبي خمالي نوغد همبيو شي طالب رضا الله غارو أتمو خامنا داوة تاجر تخون فوتم إسا شير قوتي هاشتاج فري طالب رضا الله جتشو بريسو معرف دبدي معرف دبدي رسول ربي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما جي وبلي سخي خميد أميفيس خميد أجروفيس لما نفوتم سجي رسول الله عليه الصلاة والسلام خميد أمي جروس خميد أما جروس يا رسول الله خميد أجرو أكمتي تمسنا في جنان خميد أجرو ميدا كني اتهم فوفني ميدا الرئيس قبداجان خميد أما جرو مو ميدا جلا إسا باستجان وبليسي المسلم أخو المسلم نمني ربي ده بوتاماته إسا أبليس ربي ده بوتاماته تيجي رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني ربي ده بوتاماته إسا أبليس ربي ده بوتاماته تيجي نمني مسلمة هكا ولا الراقبة هكا أمنتي ولا الراقبة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ركوب بلين جدو تركم تتنا ولمان إسلاما خيستو مجلسني إسلاما dhimmi kun dhimma majlisa Oromiyaa laalchisa. Obboleeyyan keenya keessatti argaman Adaamaadha lamaanuu. Warroottan gareen wal dhabdee jirtu tuni Adaamatti argamti. Ulamaan gamanaa fi gamasitti idduu isaanii baatee araarsa buusuun akka malee barbaachisa. Nuti dubbii isaanii keessallee hedduu beekuu baannu hundallee beekuu baannu haga beeknu ni qabna. Laakiin dubbii isaanii asirratti dubbatu nu barbaachisu. obboleeyyanii arra walalan boru wal ararfatan boru walit deebi'an boru walin salatan boru walitti hojii khaleessa walin hojjechaa turan walin hojjetan shayxaanni bakka khayriin jirtu hin hanqatu waan rakkoo dhuunfaa obboleeyyanii asirratti baasuun nu barbaachisu garuu rakkoon tuni sheekootii teenya bira ulamaa'ota keenya bira aalimoota keenya bira dabaruu hin qabdu manguddoota qabna obboleeyyan islaamaa sadarkaa nuti arra mootummaaf wal kanni nu bira hin geenye شيني نما صدركا موتوما راف خنني ميتي ولي قلامي رسول ربي عليه الصلاة والسلام وبليين كيسن دينا فين كننا جا رسول عليه الصلاة والسلام دينا فول خنون بوانو فين كبو ميت دانو تفيدا حواسا خيسة تركنه الدم ميسا شكي له الدم ميسا زني له الدم ميسا أما أكنا متقوت ورقا وبليسي خنيا شاني جامي اتين هدامي waraqaa ragaatu jira eenyu akka barreesse eessarraa akka dhufte waraqaatu jira kan mootummatti barreeffame kan namoota dhuunfatti barreeffame kan sheekootii garii irraa barreeffame waan kana hunda asirratti baasnee saaxil ol godhuun hin barbaachisu boru uummanni kun waliin deebi'ee waliin nyaata waliin salaata waliin waan rabbiin jaalatu hojjete jennee abdii qabna jechuudha rakkoon argamteef waa hunda gabbaaniin haqqisan rakkoon argamteef waa hunda gabbaanii hin dubbatan garuu ammallee yaamiinsi nuti goonu namoonni ulamaadha namoonni sheekota namoonni hayyoota manguddoota dhimma kana laayyuutti hin fudhatina obboleessa keessan tokko mana hidhaa keessatti dhiistanii arraan tana gammachuun isin qabdan hin jiru dubbiin tun dubbii hawaasa keessa seentee gandaanillee gosaanillee hatta biyyaanillee booda nama adda baastu akka nu harkatti hin taane dubbii tana ulamaan sheekootiin rabbii ja'aati warroottan dhageettii qabdan warroottan beekumsa qabdan warroottan bilchinsa qabdan dubbii tana isin bira hin dabartu dubbiin tun kanaafuu dubbii tana laayyuutti hin fudhatina yoon taan nutis hin callisnu re maaliif
ragaa jiru hunda waraqaa jiru hunda asirratti baasnee bu'aa hin qabu. Wal cabsuun bu'aa hin qabu. Wal miidhuun bu'aa hin qabu. Wal irra ejjetuun bu'aa hin qabu. Saniifuu callisne. Saniifuu hin barbaachisu jennee dhiisne jechuudha. Kanaafuu garuu yookaan dubbiin jabaatte amma waraqaan ni jirti. Waraqaan inni itti yakkame ta ololan shaniidha jedhamee mootummatti barreeffamee namnummaan keenya itti hijibe ni jirti. Waraqaa sana hawaasatti akkamitti jennee baasna. Obboleessa isaa balleessu tokko rasuulli rabbi unsur akhaaka zaaliman aw madluman osoo nun jedhu tokko ofi qabnee tokko miidhuudhaaf hin dhalanne nuti. Lamaanuu obboleeyyani namni leccaloof tahee hinaaffaaf tahee rakkoo adda addaatiif walii galuu dadhaburraa kan ka'een waliin hojjechuu dhaburraa kan ka'een namni walitti ni bu'a ni gufata. Rakkoon tun immoo akkuma isiin dhufteetti gara ulamaatiin gara qur'aanaatiin gara hadiisaatiin furamuu qabdi jennee amanna malee sadarkaa mootummaan keessatti diinni keenya keessatti itti faxaru ta'uu hin qabdu dubbiin tun. Haganaan dhammachuu barbaada. Ta'an immoo mee obboleeyyan keenya kan asirra jirtan dhugumatti rabbii biratti akkam jettanii rabbiin akka fuula rabbii dura gisi dhaabbattan obboleessa kee rakkoo isarra geesseef maal gooteef yoo jeesi gaafate rabbiin. Dhugaa warri biyya keessa jirtan meebii bilchaginaa sodaachuun himaltan mootummaan dhiisuu nu hidhaa takkaa nutillee rakkoo irra nuuse warri biyya akkas jechuun himaltan garuu warri ala jirtan daayispooraa jirtan obboleessa keenya kanaaf sagalee tahuu bara sagalee tahuu jechuun deemaatii hidhaa keessaa isa fuudhaa baasaa jechuudha miti bara. Namni kun nama gaarii akka ta'e namni kun rakkoon isaa yoo badiillee qabaate karaa nagayaatiin karaa sirnaatiin akka dhumattu haa godhamu hidharraa garuu nuuf haa bahu maatii isatti haa galu ilmaan isatti haa galu jettanii rakkoon keessa keenyaa nutumaatu fixataa mootummaan nu jidduu hin seenin sadarkaa mootummaan nu jidduu seen hin geenye jettanii footoo isaa maxxansitanii firii hashtag gootanii firii xaalibuu ridallaa jechuun maaliif daddabdan maali dila kana hunda maali jibbinsi isin qabdan rakkoo irraa qabdan moo obboleessa keenya kana wanni na dhibe. Dirqama inni nama siyaasaa gaggeessu ta'uu qaba. Yaa obboleeyyan koo miizaanni keenya haganatti nu deebi'e. Kana mee namu gara dandeessanii hashtag free xaalibuu ridallaa jedhatii barreessa. Rakkoon obboleeyyan jidduu argamtu haruma nagayaatiin haa xumuramtu mootummaan keessaa haa bahu. Amma biyya Ameerikaa jiru tana keessatti fakkeenyaaf rakkoolee garii ta yakka gurguddaa hin tahin yakka xixiqqaa fakkeenyaaf jidduu obboleeyyan jidduutti argamtu ta ajjechaan hin jirre ta badiin adda addaa hin jirre tanuma gartee wal dhagee hubatu waliif galuu baatu manguddoonni abbootiin amantii dhimmi kun nu laalchisa nuti bira hin dabru nutiitu dubbii tana jidduu araara buusa jaanii mootummarraa buusanii fixan biyya Ameerikaa keessa jiru tana. Jaarsaa fi jaartii wallalee nama koortii wal dhaabe dubbii isaanii akka masgidatti nuti fixatafaa jennee dubbii imaamni keenya irraa buusutu jira. Manguddoonni irraa fudhatanii dubbii san fixanii jira. Hayyoonni akkasitti dubbii fixanii jira. Dubbiin rakkoon obboleessa keenyaatuni taa'isaa fi dhaaba jidduu fi takka immoo miseensotaa fi takka immoo kooree jidduu jirtu. Dubbii akkasii sadarkaa mootummaa wal geessanii wal hidhanii miti. Kanaafuu obboleessa keenya haa baafannu rakkoo nu jidduu jirtu immoo karaa nagayaatiin, karaa qur'aanaatiin, karaa sunnaatiin haa fixannu. Obboleen Islaamaa. Baarakallahu fiikum ulfaadhaa. Hashtag godhaa. Hashtag free xaalibuu ridallaa. Laala isiniif hin barreessa asirratti kunu. Hashtag akkana hawwatan laala. Free طالبوا رضا الله يتنجو عبدو بويسيني فين بريسا جرا طالبوا Sini film berisa jera ega nasa.
كونو هاشتاج قوتني توما اسمي كلامي أسخيس اسمي بريسين جرا هاشتاج إنسان فوداتي فري طالب يريد الله مي فيسبوك وما أنا غرغريس هم يتقول لي تاتو موتوم ما خون سبوا إذا نمني خون نمت مسلمة برت نما ألفينك أبو نما خبجاك أبو namni kun nama akkanaati nama gahee guddaa qabu jedhee mootummaan kun dhiibbaa godhuurra jira dhiibbaa godhuu qabda obboleessoo maal taate garbuu nyaatteetuma rafteetuma ka'uudhaan miti dalagaan ta'e hay warra keessan garbuu nyaatteetuma akka raftee hirriba deebituuf si uume addunyaarra si fidanii haadhaa fi abbaan keetillee bara garboonni sitti bitanii si nyaachisanii bar of bira dabartee namaafillee akka bu'aa qabaattuufi bar rabbii eega gabbartee booda jechuudha. ونافو بارك الله فيكم نجينا جرادا ترتي غاري الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي الحمد لله